عليكم ورحمة الله وبركاته. ورانا من تاورا شمع حركة فوق كم جرجل بوم 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 بغنا جان نفن سنجة فوتا فوتا نورا نورا مني mana kesan katalen kesan bejara halen video adda kamat di sini video kuna hak rumah sana dawat da skip gotani irah hindar bina please video kun damsa jaba of kesa ka arsa heddu kafaleti video kana hojjechuudhaaf meeqa fataneeti as gahe jechuudha video kana guyyaan ta keessatti kuma dhibba guyyaa lama keessatti kuma dhibba lama guyyaa sadiitti miliyoona galchuu qabdan kun dirqama keessanii dirqama lamummaa keessaniiti. Warroonni chaanaalii kana faaraa taatan subscribe godhuudhaan maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya kabajamoo artistiin keenya qaaliin kabajamaan kan bifa sirbaatiin jechuudha uummata keenyaaf sagalee guddaa taheetii fudhatama hedduu argateedha jechuudha. Muhammad Sa'id Maamee sirba ajaa'ibaa an isiniif react godhaatee ture san har'a qabatee dhufeetii jira. Haga dhuma video kana nafaana tura isiniin jedha. Chaanaala kamirratti gadi lakkifamaa yoo gadi lakkifame immoo akkam godhuu qabna nuti. Like goone dafnee laal view saadhaan guddifnee miliyoona galchine nafxanyaa garaa gubuu qabna. Kun dirqama keessan jechuudha. Sirba Ibroo Ibsaadhaa san akkuma nafxanyaa akkasitti garaa gube san seenaa nafxanyaan dabsite ifa baasee mirmirse san akkuma sanitti sunilleen yoo san caale malee sanii gadi miti. Kanaaf aarsaa hedduu kafaleetii sirbi kun hojjetamee as gahe jechuudha. Maamee Sa'id keessattuu waa'ee sababaa walloo kanaaf jechuudha baay'ee takka rakkataati ture. Hospitaala Adaamaa deemeetii uummata keenya mana yaalaa jira san daawwataati ture. Sababaa kanaaf jecha sirbi isaadhaa akkasitti jalaa tureetii jira jechuudha. Gareelee garaagaraa keessatti gadi jalaa lakkifamee jechuudha. Hunda osoo hin taane muraasni isaadha jechuudha. Har'a immoo viidiyoo ajaa'ibaatiin bifa bareedaatiin kwaalitii ajaa'ibaa nama hawwatuun xumuratee dhufee jira isiniin jedha. Kanaafuu laayikii view saadhaa guddisaa share godha waliif namoonni hedduun jechuudha jabaadhaati ilaa hedduun irratti dalagaatee jirtan wal beekna. Kanaafuu reactis godha warroonni reactii gootanillee qophii sirba jechuudha. Sirba jaalala qofa osoo hin taane sirba qabsootis reactii godhuu qabdan jechuudha. Warroonni sirba jaalala bichaa reactii gootan isaan baana. Warroonni garii immoo kan nagaafataatii turtan jechuudha. Sirbi Maamee Sa'id gadi lakkifamee jira eessa jira jettanii nagaafataatii turtan namoota hedduutu nagaafatee jira jechuudha. Inni beektanii namoonni hedduun garuu hin beeku baay'ee namni hin beekan jechuudha. Eessarratti akka gadi lakkifamu akkasuma immoo sirbi sun gadi lakkifamee jira moo maal akka taa'e jechuudha namni hedduun hin beeku jechuudha. Baay'ee keenya hin beekani. Kanaafuu sirbichi jechuudha OAE YouTube akkas jettanii search yoo gootan inni argattu jechuudha. Oromiyaa akkam jedha mee ilaalame irra barreeffamee jira mee ilaala dubbisa sirbichi akkas jedha jechuudha. Chaanaalichi dhiifama chaanaalichi akkas jedha jechuudha. Kanaafuu chaanaalee san akkas jettanii search gootanii ni argattan jechuudha. Anilleen playlist kiyya jala isinii ka'a jechuudha. Playlist kiyya jala isinii ka'a comment jala jechuudha. Sirbuma video ma amma isinii waraabaati jiru kana comment jala laalladhaati dhaqaatii achi seenaati subscribe akkasuma immoo view guddisuu qabdan jechuudha. Amma immoo jalqaboonni godhuu qabdan maal isinii fakkaata subscribe gootanii notification irra kaatuu qabdan jechuudha. Notification mallattoo bilbilaa takka tuttan jechuudha. Isii kanalleen namoonni chaanaalii kiyya kanaaf maatiin ta'in maatii nu godhadhaati akka viidiyoon keenya yeroo isin jechuudha akka isin bira gahu yeroo gadi lakkifne dafee isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa tana gadi tuquudhaan viidiyoon keenya daqiiqaa muraasa keessatti isin bira gaha jechuudha. Kanaaf akkas godhaa sanilleen akkas godhaa yeroo inni gadi lakkise dafaa koomentii barreessa koomentii ajaa'ibaa laal akka inni sirba ajaa'ibaa harkaa qaba mallee jechuudha. Sirba ajaa'ibaa namatti tolu harkaa qaba jechuudha. Kanaafuu sirba inni qabatee dhufu kanallee yoo jabeessitanii isin daftanii miliyoona galchitan jechuudha. Kanaaf sirba hedduu harkaa qaba. Sirba bifa nama hawwatuun bifa ajaa'ibaa qabatee dhufaatee jira. Wani gootan itti jabaadha isin jedha. Akkasuma immoo namoota hedduutu na gaafatu ture beektanii. Kanaafuu gara TikTokiitiin illee
gara FB-tiin illeen YouTube kanarraan illeen sirbisaadhaa gadi lakkifamee jira maal jedhanii warroonni na gaafatanii jiranii saniifuu jechuudha sirba kana gaafii isaatis ni deebisa ummata keenya kana namoonni hedduun chaanaala kana baay'ee hin hordofan beektanii sirba naa dabarsii tokkotu jira kanaafuu namarraa naa dabarsaa hin jedhinaati chaanaala inni irratti gadi lakkise dhaqaatii itti roobsa nafxanyaala garaa gubaa isin jedha viidiyoo kana atillee maammee daawwatuu qabda jechuudha maammee seetti si baan ammoo atilleen viidiyoo kana daawwattee analleen hamleen jajjabeessuu qabda dirqama kan keeti kun immoo egaa walumaa galatti jechuudha wanni godhuu qabdan akka sirba ibroodhaas jechuudha nafxanyaa garaa gubee dhukkeen itti kaatee dhiiru anillee sirba san dhiiru hoggumee marraa meeqa irra deebi'ee dhaggeeffadha wallahi sirba sun natti tolee jechuudha marraa meeqa itti deebi'eetuma dhaggeeffadha hinqoo jechuudha bakka garaagaraa jechuudha meeqatti argee sirba maammasee kana kan xiqqoo gadi lakkifame san jedhi akkasuma immoo sirba ibroodhaa kana jedhi bakka sargii tahee bakka arusa garaagaraa keessatti jechuudha sirba kana itti bananii akka ajaa'ibaatti caffaraa jiran jechuudha wallahi baay'ee takka nama hawwata maaliif jennaan sirbi walloodhaa kun jechuudha sirbi walloodhaa kun hin jiru maal sirba maammee seetilleen hojjetee jira duraan jechuudha akkasuma sirba Sa'ad Awwal artistii keenya jechuudha Sa'ad Awwal sirba isaati jechuudha sirbi yeroo hedduu dhaggeeffatamu jechuudha yeroo waa'ee ajandaa walloodhaa ka'ee ajandaa garaagaraa keessatti jechuudha akkasuma simannaa garaagaraa keessatti walloodhaaf yeroo taasifamu akkasuma yeroo jechuudha walloo sirba walloora nuuf ka jedhamu akkasuma nama affeeran sirba walloodhaa yeroo nama affeeran wanneedha sirba artistii keenya Sa'id Awwal irra ka'an jechuudha kanaafuu ni xiqqaatee jira jechuudha sirbuma takka irra deebisaniif ni xiqqaatee jira amma immoo artistii Sa'id Awwal ibroodha akka boombii dhukkee dhiiroo akkasuma maammee Sa'id isa maammee Sa'id kan arguu teessan immoo yoo san caale malee sanii gadi miti dhiiroo waliin dassinu yoo san caale malee sanii gadi miti jechuudha viidiyoo ajaa'ibaa kwaalitii ajaa'ibaa sagalee isaadhaa sana agartanii sagalee boombii san gadi bahee laal maal laan jedhani viidiyoo ajaa'ibaa qabadheetiin dhufaatiin jira naa obsaa jedha xiqqoota kanaaf obsaa jedha jechuudha kanaafuu obsitanii as geessanii jirtanii anilleen obse isinis obsitanii amma immoo maaliin agarsiisuu qabna dhiiroo laayikiidhaan agarsiisuu qabna viiyuudhaan agarsiisuu qabna garee garaagaraa keessatti sheer godha FB TikTokii waa hundarratti mirkumaa itti guutuu deema kanaafuu sirba mata dureen isaadha mirganee jedhu qabatee dhufeetii jira maammee Sa'id simbira ga'ee jira obsaan eeggadha chaanaala kamirratti Oromiyaa Art Institute jettanii yoo sarchi gootanii argattan gabaabaadhaan immoo OAE jettanii yoo sarchi gootan ni argattan isin jedha kanaaf achirratti eeguu qabdan maammee Sa'id goota isin